Hai, akkam jirtu. Har'a baacoo tokko isinitti himuuf fuuldura keessanii argamee jira. Baacoon koos akkas jedha. Namicha tokkotu baadiyyaa cilee qabee magaalaa geessee gurguruuf imale. Yeroo gurguree xumuree yeroo deebi'u ta'u harreen isaa jalaa badde. Harree isaa kana barbaadaa oolee itti halkanaa'e. Sanaan booda magaalatti goree mana siree qabatee buluun dirqamanti ta'e. Sanaaf mana siree deemee qabatee maallaqa siree kaffalee fi mana siree seene. Yoo mana siree seenutti manni siree baay'ee miidhagaa fi baay'ee nama hawwataa kan ta'edha. Ofiisaa yoo of ilaalu cileeyaan balleessameera yookaan immoo cileen isa shaareera. Sanaan booda mana siree kana hin balleessu jedhee ofiisaatiin siree sana ol qabee lafa isaa jala rafe. Abbaan mana kiraa kireesseefi sun yoo ilaalu namichi hin jiru. Garuu inni jala rafee jira. Sanaan booda warra kireeffatuuf namoota lamaan tokko dargaggeessa tokkoo fi shamarree tokkoof kireesse. Sanaan booda mana siree san seenan jarreen lamaan kun seenanii irra rafan. Sa'aatii muraasa booda ati addunyaa kanarraa sumatu natti mul'ata. Bakka jirtutti suman arga jedhee morma ishii hammate. Sanaan booda namichi abbaan harree jalaa bade sun siree jalaa ka'ee, obboleessa koo addunyaa kanarraa wanni hunduu eeggasitti mul'ate adaraa maaloo harree koo na jalaa badde naaf barbaadi yookaan naaf kenni natti himi jedheen ni jedhama.